Baay'inaan irratti tireedii gochuu kabajii danda'ama. Binnee gurguruu akkuma horii gabaa geeffannee hoggaarannee amma binnee waa jalaa buufannee gurguruu dandeenyu baay'inaan irratti immoo kaaransii keenya kiriptoo kaaransii keenya tookanii keenya akkamitti tireedii goonee daldallee waa jalaa buufachuu dandeenya. Waliin ilaalla. Nagaa isin gaafachuu hin dhageenye akkam jirtan? Hundi keessanuu nageenya waaqaa isinitti haa bu'u. Har'a kan waliin ilaallu akkamitti kiriptoo kaaransii baay'inaan irratti fayyadamnee daldaluu akkamitti akka dandeenyu, tireedii gochuu akkamitti akka dandeenyu waliin ilaalla. Tireedii kana awutomaatikaalii siisteemni akkamitti akka bitee sii gurguru waliin ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana turte akka irraa barattu abdii guddaadhaan qaba. Jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu loogiin goona baay'inaansii keenya loogiin goona. Kan isin agarsiisu weebsaayitii irrattidha waan taateef weebsaayitii irratti waan taateef silkii irrattis immoo rakkoon qabu waan si rakkisu miti olmost wal fakkaataadha. Garuu maal gochuu qabda silkii irratti yoo kan fayyadamaa jiraatu taate laayit irra yoo kan jiraatu taate garamitti naannessuu qabda? Gara baay'inaansi birootti naannessuu qabda. Akkamitti akkasiisan naannessitu? Kunoo amma sitti agarsiisa. Kunoo amma laayit irra jira. Laayit irraa akkamitti naannefatta? As dhufta silkii kan keetii yoo jiraatu taate gubbaa kanarra dhufta. Gubbaa kanarra erga dhufteen booda garamitti naannesta? Asirratti kunoo akkasii gartuu kana gara luka jalatti kunoo maal jaa baay'inaansi biroo gajuu kun jira. Baay'inaansi biroo akkasitti naannefatta jechaadha. Yoo inni maalidhaan kan jiraatu taate laayitiidhaan jira taanaan tireedii gochuu hin dandeessu. Kanaafuu maal ta'uu qabaa? Birootti naanna'uu qabaa jechaadha. Baay'inaansi birootti naannessita. Saniin booda tireedii kajuu kana jala deemte kunoo silkirra yoo taate tireedii kajuu kana jala deemte kun asirratti bittee gurgurtaa jechaadha akkana jira. Weebsaayitii irratti akka irratti achirra jiru sanirra silkii irratti immoo akkanarra jira jechaadha. Okay, deebinee dhufne kan isin agarsiisu jalqaba maal goona loogiin gochuu keenya ilaalla. Tireedii gochuudhaaf fi vaarifaayidii ta'uu qaba akkaawuntiin kan kee akka kanatti maal ta'uu qaba? Vaarifaayidii ta'uu qaba. Vaarifaayidii ta'e taanaan akka barbaaddeetti daldaltaa jechaadha. Vaarifaayidii hin taane taanaan si rakkisa. Okay, saniifuu amma eessarra jirra? Daashboordirra jirra. Eessarra jirra? Daashboordirra jirra. Kanaafuu eessa deemna? Tireedii kana jala deemna. Batanii kana tireedii gubbaarra jiru kana jala deemne tireediirra garam deemna? Gara ispuutii kana jala deemna. Ispuutii kanarra hoggaa deemnee jenne ispuutii kanarra deemnee hoggaa jenne maaltu nuu banama? Wannaa bal'aattu nuu banama. Kunoo akka kana kan jiru kanattu nuu banama. Kana jechuun amma maal agarsiisa? Paartishaanii baay'eetu jira asirra. Kun paartishaanii tokko, kun qoodama lammaffaadha. Kun qoodama tokkoffaa, qoodama lammaffaa, qoodama sadaffaa bakka sadiitti qoodee nu agarsiisaa jira. Gubbarra immoo heedarii qaba. Heedarii tokko, heedarii lama jedhee hanga heedarii sadaffaatti qaba. Heedariin jalqabaa kuni maal agarsiisaa? Biitkooyiniidhaan amma tireediin kun biitkooyinii fi USDT gidduu kan jiru, teezarii gidduu kan jirudha. Biitkooyinii fi USDT'n baay'ee teezarii jedhamte akkasitti qabadha. Biitkooyinii fi teezarii gidduu kan jiru daldala taa'ee nu agarsiisa. Meeqa amma kaarentilii kan inni jiru 65,000 irra jira. 65,000 fi 708 irra jira. Amma kan inni ittiin gurguramaa jiru biitkooyiniin tokko 65,000 fi 707 amma gurguramaa jira. Eessarratti? Asirratti jechaadha. Biitkooyiniin gara USDT. Achiin booda kun kan ta'e sa'aatii 24 keessarratti parsantiin inni ittiin dabalaa jiru kan duraan jirurraa duwwaa tuqaa 2.7 dabalaa jira. Sa'aatii 24 keessarratti haayi kan inni maksimamiin inni tuqee maalidha? 65.89dha. Amma meeqarra jira? 65 torbarra jira. Asitti immoo 65.98 irra jira. Olmost 67 jechaadha. Kun maksimamii isaati sa'aatii 24 keessarratti. Xiqqaan isaa minimamii sa'aatii 24 keessarratti kan inni qaqqabe 65 fi 42 keessadha. Kanaafuu gidduu kana jira jechaadha. Xiqqaan isaa kana, guddaan isaa isa kanadha. So voolumiin isaa mootu maalidha? Voolumiin isaa 7,902dha. Voolumiin US biitkooyiniidha. Voolumii USDTdhaan mootu isa kanaan oole. Kanaaf tokaniin payment volume hot price protection kana keessa jira. Hoti keessa jira tokanichi taagiin isaa jechaadha. Kana fakkaata. Kun gaa maaliif na fayyada jechuu dandeessa? Kan isin ibsuun kan kee maaliif na fayyada? Tireedii gochuudhaaf fi gaafa tireedii gochuudhaaf deemtu kana beekuun dirqama. Oluma kaatee calliftee bitteen gurgurtu. Sa'aatii 24 keessatti histiriin isaa maal fakkaata akka jettu analaayisisii hojjettee sanirra dhaabbattee bittee gurgurta waan taateef.
Okay, chaartii itti aanutti roowii itti aanutti jenna. Roowiin itti aanu immoo maalidha? Kun waa'ee chaartii kan agarsiisa. Kun chaartii kan agarsiisa. Chaartii kana egaa diiteelii isaa analaayisisii isaa bifa infograafiksiidhaan nu agarsiisa. Yoom gaafa guyyaa kanaa eessa? Irra haa gad deemu. Irra gad deemee haa si agarsiisu. Gaafa guyyaa kamiiti? Asirratti agarsiisa. Guyyaa kun jala kanatti agarsiisa. Asitti jechaadha. Achirra hoggaa fiddeetti guyyaa as naannoo kanatti jalatti agarsiisa. Gaafa guyyaa kanaa meeqa baay'ee gadi bu'ee ture. Gaafa guyyaa kanaa meeqatti gadi bu'ee kan inni ooleen 56 ture. Ol ka'ee gaafa kanaa mootu garamitti naanna'ee 57tti ol guddate. Gaafa kanaa mootu ol ka'ee 56tti. Akkas jechaa giraafiksiin isaa meeqa dhaqee naannoo kanatti meeqarra jiraata? 66 irra jiraata jechaadha. 66 irra jiraataa ture. Amma mootu kan har'aan laalla. Har'a meeqarra jira? Yeroo kanatti biitikooyiniin tokko 65 65,537 irra jira. Kan ammaa mootu amma kan gaafa inni gadi bu'ee xiqqaa gurgurame gaafa jedhame 48,000 dha. Gaafa bara 2024 ji'a 9ffaa guyyaa 29ffaa kaleessaa xiqqaan isaa jechuudha. Egalee xiqqaan isaa gaafa kana asirratti gurgurame xiqqaan isaa isa kanaadha. Ji'a 9ffaa keessa guyyaa 29 keessa akkasitti gurgurame. So amma analaayisisii kanarra dhaabbannee kuni maalidha? Piraayisii isaa nu agarsiisa. Kun ammaawuntii inni ittiin hir'ateedha. Meeqan hir'atee asitti amma naannoon kolomiin kun maal agarsiisa? Paartishaaniin kun maal agarsiisa? Average piraayisii isaatii fi sammiitii isaatiidha USDT. Kan amma tootaaliin kan inni ittiin gurgurame kan inni ittiin gadi bu'e kan gurgurame tootaalii average isaa hojjeta. Namoonni bitanii gurguran meeqa? Kan inni ittiin hir'ate as keessarratti duwwaa tuqaa duwwaa 5 2 7 hir'ata. Asii duwwaa tuqaa 3 hir'ate. Asii duwwaa tuqaa akkas jechaa hir'ate. Calculation isaa hojjetaa jechaadha. With the fraction of secondiitti fluctuate godha waan taateef. Achi keessarratti namoota bitanii gurguran iddoo kanatti kuma meeqa? Kuma haganaattu tootaalii kan socho'ame kan bitamee gurgurame isa kanaadha jechuudha. Naannoo kanaatidha. Kan akkasitti nu agarsiisa. Biitikooyinii fi USDT gidduu. Amma nuti kaayyoon keenya maal gochuudha? Tireedii gochuudhaaf deemna. Tireedii gochuudhaaf gaafa deemnu kana beekuun keenya dirqama. Infograafiksii isaa kana sirriitti beekuu qabna. Maaliif jennaan yoo wannaan keenya tookanii nuti tireedii gochuudhaaf deemnu sun maksimamii isarra kan jiraatu taate bituu nu hin barbaachisu. Maksimamii isarra kan jiraatu yoo taate maal gochuu nu barbaachisu? Bituu nu barbaachisu. Gaafa inni gadi bu'ee gatiin isaa gadi buute istiriin isaa ilaalletti istiriin isaa yoo xiqqaate hagamitti gadi bu'a? Yoo guddate hagamitti ol ka'a jennee ilaalla. Gaafa inni xiqqaatee gadi bu'u fakkeenyaaf amma gaafa kanaa baay'ee gadi bu'e. Gaafa kanaa mootu baay'ee ol ka'e. Istirii isaa kanaan lamaan ilaalletti gaafa inni gad deebi'ee naannoo kanarratti ta'e binna. Gaafa inni ol ka'ee asirra geemmootu ni gurgurra. Sigalee istiriin amma gubbaa kanarratti reefni tana si odeesse sun deebisee kan asirratti si garsiisaa jiru kan asirratti si garsiisaa jiru kun maalidha? Bittee gurguruudhaafii fi histirii kiriptoo karansiin tookaniin sun amma dura qabu sa'a 24 keessatti torban kana keessatti inni qabu ilaaltee bittee gurgurtaa jechaadha. Kun kan agarsiisa. Lammaffaan immoo asitti haa deebinu. Isa kam? Isa kanaadha. Inni kun maalidha? Kan nu fayyadu roonni kun tookanoota baay'eetu jira. Akkuma asirratti agartan kana sa'aatii USDT gaafa naannamu inchiin kun gaafa USDT naannamu MBB'n kun Avan kun Eesaan kun Eesiin kun achi kun amma egaa kiriptoo karansii garagaraatidha. Tookanii garagaraati kooyinoota garagaraatidha. Kooyinoonni garagaraa kun gaafa bitamanii gurguraman kan bu'aa qabu kan bu'aa hin qabne. Kan bu'aan isaa ol ka'aadha kan bu'aan isaa gadi bu'aadha. Yoom kassare meeqan kassare kan jiru meeqan hir'ate meeqan dabale kan jiru asirratti ilaaltaa jechaadha. Tootaalii tookanoota garagaraatu jira. Mee amma kan gidduu kana ture tokko hamstar haa laallu. Fakkeenyaaf hamstar koompaatiin amma gidduu kana namni baay'een irraa hojjetatee jira waan taateef isa sana haa laallu mee histirii isaa maal akka inni fakkaatu meeqan akka inni ol ka'e meeqan akka inni gadi bu'e. Kana ture hamstar koompaatiin reefu eegale gaafa guyyaa kamiiti kunoo gaafa guyyaa 26 eegalee asirratti kun akkuma isin ilaaltan kana gaafa guyyaa 26 eegalee gaafa guyyaa 26 san meeqan oolee duwwaa tuqaa jalqaba kan jalqabeen duwwaa tuqaa duwwaa 11 jalqabe. Eessarratti asirratti baay'ee ol ka'e. Meeqa qaqqabe? Duwwaa tuqaa 6 qaqqabee ture. Asiin guyyaatti aanutti mootu ol ka'ee meeqa ga'ee? Duwwaa tuqaa 8 irra qaqqabe. Amma mootu meeqatti gad deebi'e? Amma meeqa keessira? Duwwaa tuqaa 6tti gad deebi'e. Sigalii asitti mootu meeqatti gad deebi'e? 5 keessatti gad deebi'e. Duwwaa tuqaa duwwaa 5tti gad deebi'e jechaadha. Kun gaa amma
Istirii isaa hamma kanaadha. Ol ka'a gadi bu'u, ol ka'a gadi bu'u, ol ka'a gadi bu'u. Sigalee ol ka'ee gadi bu'u. Istiriin isaa kana fakkaata asirratti. Gama kanatti dhufteetis ilaaluu dandeessa. Istirii isaa tokko tokkoon si agarsiisa waan taateef. USDT hamastariitti jechaadha. Meeqa gidduu kana kan geggeeffame gara parsantii duwwaa tuqaa duwwaa jaati kan inni luus godhee kan inni gadiin ittiin hir'ate kan namni bitee gurgureen immoo tootaalii bitamee kan gurgurame sochii kan geggeeffame isa kanaan. Kan amma inni ittiin gabaarra jiru immoo meeqa duwwaa tuqaa duwwaa 57 irra jira. Gatiin isaa jechaadha. So kanaafuu eega kana adda baafanneen booda amma kan nuti binnee gurguruu barbaannu hamastarii kana haa jennu. Biitikoinii ta'uu danda'a, USDT irraa gara kan biraatti tokenii biraadha. Nootikoinii ta'uu danda'a, Itireemii ta'uu danda'a, kan barbaade haa ta'u, toonii ta'uu danda'a, kan barbaade haa ta'u. Garuu waan amma isin agarsiisuudhaaf hamastar kanaan fayyadamu asii filatta hamastar ta'uu isaa fakkeenyaaf maalidha? Hamastar jetteenii MCTR gootee space gootee USDT itti galchitu. USDT gaafate jettuun hamastartu USDT jechuudha. Isa kan akkasitti siifita. Sarchii asirratti sarchii godhatta waan taateef. Akkasitti galfannaa. Galfadheen jira. Achi booda irraan gadi deema. Kun gubbaa kanaa ol kan jiru maalidha? Analayisisii isaatidha. Analayisisii isaa beekuudhaaf kan nu fayyadu jechaadha. Asitti egaa amma binnee gurguruun baay'ee hamastarii fi seel hamastarii jira. Koinii kana gurguruufis bituufis oopshiniin paartiin nuti irratti taphannu naannoo kam jira? Naannoo kana keessa jira jechaadha. Sigalee naannoo kana keessa jira. So kanaafuu yoo nama hamastar bituu barbaade gatiin isaa gadi bu'arra jira asittan bita. Yoo nun gurguruu barbaade meeqa asittan gurgura. Kanaafuu akkamittan gurgura? An dhaabbadhee yeroo gabayaan ol kaatu yeroo hunda taa'ee eeguu hin danda'u. Fakkeenyaaf yeroo tokko rafuu dandeessaa, yeroo tokko hojiirra jiraachuu dandeessaa, yeroo tokko immoo deemsarra sochiirra jiraachuu dandeessaa, yeroo inni ol ka'ee gadi bu'u hin beektu. Kanaafuu yeroo inni ol ka'ee hammana gahu naa gurgurii jettaan. Sisteemni ofii isaatiif sii gurgura. Sigalee asirratti waan ati beekuu qabdu ispuutiin jira, kiroosiin jira, ayisoleetiin, giriidiin jira. Warreen kana dhiisi. Maarkeetii kaarentilii amma jiruudha. Stoop limitiin limitii. Ammaan nuti amma ispuutii keenya jala seenteet kan gurgurtu ispuutii kana jala eessa jala limitii kana jala seente kiroosii dhiisi kiroosii kana walitti jechuudha. Ayisoleetii isaa ta'es giriidii isaa ta'es maarkeetiin kan kaarentii amma jiruudha waan taateef isa sanis dhiisi maal akkasii fayyadu. Kamiidha ispuutii jalatti deemte limitii kana jala dhufte. Limitii kana jala eegee dhufteen booda gurguruudhaaf amma kaayyuun keenya. Piraayisiin kan inni ittiin jiru amma kan inni jiru isa kanaan jira. Sigalee isa kanaan jira. Amma kan inni jiruun isa kanaanii kanaafuu maksimamii meeqa ture? Asirra dhufee ilaala. Maksimamii kan inni ture maksimamii kan inni ture kun baay'ina namoota gurguraniiti. Maksimamiin isaa histirii isaa meeqa ture? Ol deebinee ilaalla kun asirra. Duwwaa tuqaa. Duwwaa tuqaa meeqa ture? Duwwaa tuqaa 6. Duwwaa tuqaa 6 ture. So maalan godhaa asirratti dhufeen duwwaa tuqaa 6 jedhan. 6. Okay. Meeqa hanan jiruuni? Duwwaa tuqaa 6 ture. Maksimamiin isaa kan inni itti lafaa ka'ee 7 hanan godhume. Yeroo 7 ta'e na gurguriin jedhan. Sigalee duwwaa tuqaa duwwaa 7 hoggaan dhaqe na gurguriin jedhan. Ammaawuntiin immoo meeqa kan inni na gurguru? Ammaawuntii hammamta akka na gurgura? Maksimamii olii waan jiru hundaa'u haamistar waan jiru hundaa'u na gurguriin jedhan. Meeqan qabaanu? Kan inni qabu isa kanaadha. Ishii tana koppii godhadheetuman fidee asitti peesti godha. Sigalee meeqan qabaa? 1,224 1,224 kanatti na gurguriin jedhan. Gaafa na gurguri jechuun amma sila akka seeratti meeqan argadhaa? 7 argadha. Gaafa kanaa meeqan argadhaa? 9 argadha. Kanaafuu maalan godhaa? Okkee ishii kanas maalan godhaa? Ol guddisee filaksheetii godha haa jennu. Gaafa meeqaa? 8 hoggaan ta'e. Duwwaa tuqaa 8 hoggaan ta'e 9 godhu maaltu dhufa? 9 hoggaa ta'e meeqan argadha? Gaafa san naannoo 11 argadha USDT jecha amma 7 yeroo san meeqan jalaa buufadha? 3 wayiin jalaa buufadha jecha. Kanaafuu yeroo kana naa gurguriin jedhan. Yeroo inni kanarra gahe naa gurguriin jedhan. Maal godhaa? Inni ofii isaatii eegeet
naa gurgura jechaadha. Limitidha. Yeroo inni asirra ga'ee piraayisii kanaan yeroo wanna hamma geessu kana naa gurguriin jedhan. Saniin booda asirratti dhufeen dot totally hamsannaan torba tokko. Okay, maximum amount dha. Yes, maximum amount kan qabu isa kanaadha waan taateef dootii fudhachaa hin jiru. Dot torba. Dootii fudhachaa hin jiru waan taateef afuritti kanuma haanan fayyadamu. So isa kana naa gurguriin jedhan. Saniin booda sell amstar hin jedhan. Egalee kun asirratti akkuma isin argitan submitted exchanging limited sell orderii isaa kaa'adheen jira. Hunga amma asirratti kun history keessa gara gadii kana gaafa dhufnee jirru open orderiin amma ajajamee jiru tokkotu jira. Gaafa guyyaa kanaa kan ajajee hamster to USDT kan ajajee type limitedidha. Saayidiin isaa seelidha. Gaafa asirra ga'ee kanattidha. Filannaan ajajadhi isa kanaadha. Faildiin hin jiru amma dura totaaliin isa kanaadha. Targeetiin conditionin isa kanaadha. So kanaafuu bifa kanaan jira. Histirii ammaan dura ta'e fakkeenyaaf histiriin ammaan dura trade godhe yoo jiraate asirratti lafa kaa'a. Kan ji'a sadii dura yoo jiraate kan even waggaa kanaa fakkeenyaaf meeqa haa jennuuni waggaa dabreeffaa keessa. Okay, let's say come back. 2013 keessa haa jennuume fakkeenya. Okay, jiru 2013 keessa. Okay, anyway, history isaa akka kanatti ilaaluu dandeessa kan ammaan dura trade gooteen. Fakkeenyaaf kan har'aa day history har'aa orderiin jiru isa kanaadha. Trade history fakkeenya order history ilaalta, trade history ilaalta. Trade history amma dura ture hoo fakkeenyaaf kan ji'oota dabre keessa ture. Bara dabreeffaa keessa ture. Jalleen hin daldallee waggaa dabreeffaa keessa tures asii ilaaluu dandeessa. Waggaa dabreeffaa keessa trade gochaan ture. Kanaaf manzii kana keessa kan jiru yoo jiraate day kana keessa orderii amma kan jiru waan taateef isa kanaadha. Haala kanaan maal gochuu dandeessu? Trade gochuu dandeessu. By the way, waan isin beekuu qabdan gaafa trade gootan, gaafa daldaltan asirratti maalidha? Sisteemni ofii isaatis bitas gaafa bittus akkuma kanatti jechaadha. Amma meeqan jira? Yeroo inni haganatti gadi bu'e naa biti jettan. Yeroo inni hammanatti ol ka'e naa gurguri jettan. Yeroo inni gadi bu'e asiin bitta. Fakkeenyaaf yeroo hamster gadi bu'ee meeqarra ga'e? Duwwaa sadii inni ga'e naa bitiin jaan asirratti. Naaf bitaa saniin booda dhaqee maalitti naa convert godha? USDT convert godhee naa ka'a. USDTin akkuma kan kooyinoota jiran hundaafuu giddu galeessadha. Isarratti taphatama taphni hunduu waan taateef. Inni ol ka'ee gadi bu'ee hin qabu. Hundi hin dhaabbataadha. Warra kaantu isarra rootiitti godha. Daansi isarra naannee daansi godha malee inni koomaniidha hundaafuu waan taateef. Kan inni gadi bu'uun isaatis ittiin beekamu, ol ka'uun isaatis ittiin kalkuleeshiniin isaa ittiin hojjetamu USDT irratti hundaa'eetidha waan taateef. Kanaafuu teezericha irratti si naannessa. Inni mataa isaa maal godhaa? Gaafa USDT tookaniin hamster ol ka'ee naannoo kana ga'e gurguree ofii isaatii eessa naa ka'a USDT naannessee dhaqee waggaa ispuutii akkaawuntii koorra naa ka'a. Ani immoo dhufee waggaadhaan maal godhaa? Ammas dabalee tireedii gochuu hin danda'a jechaadha. Daarektii arganne jettanii konvert gochuurraa akka kanatti tireedii yoo gootan isin baasa jechuudha. Kan isinii dhiyeessee viidiyootti aanuun qabadhee hamma isinitti isinii deebi'utti yaada keessan waan ifa isiniin ta'in ammallee waan itti dabalee akka barattu barbaadu yoo jiraatte koomentii jalatti barreessi. Nama torbeedhaa waan nu taasisu torban nagaa qabaadha.